duraan dursee barnoota isinirraa nuu kennatinirraa yoon qoodu gara gaafii keetti sun darbini. Tole. Barnoonni isin nuu kennatin baay'ee waan hedduu irraa baradhee jira. Akkasumallee sooshaal miidiyaa gara niitoorkiitti akkamitti akka jijjiiruu dandeenyu irraa baradhee jechuudha. Akkasumallee as keessatti baay'ee hojii wal gargaarsatii hojii gareedhaan hojjetamudha. As keessatti namni hundumtuu kan walii gammadudha jechuudha. Fakkeenyaaf hojii bakkeetti yoo fudhannee ilaalle suuqiiwwan garaagaraatti yoo fudhannee ilaalle hojii naaf baay'ata jechuudha. As keessatti garuu fedhasaan amma na guddisaa jirta barsiisanii jechuudha. Akkamitti akka guddachuu hin qabu. Gara fuulduraatti immoo akkamitti akka jabaachuu qabu. Maaliif bara baraan si galateeffachaa oola jechuudha. Nama akkasitti na guddisa sooshaal miidiyaa irra jedheen haasaa jechuudha. Akkasumallee yoo nani guddadhe nama biraa fidee guddisuu hin danda'a jechuudha. Kanneen akkasiin isinirraa baradhee thank you jechuun. Facebook irraa dhuftee ati? Ani Facebook irraan dhufe. Okay. Amma mee hubannoo maaf akka toluuf gaaffii muraasa sii godha. Jalqaba irratti Facebook irratti gaafan beeksise maaltu sitti dhagahame? Gaafa dhuftee galmooftee maaltu sitti dhagahame? Erga seentee immoo maaltu sitti dhagahame? Waan sadii. Ayyee barsiisaa guddaa galatoomii yaada gaarii naa kaaste. Yeroo hunda Facebook irraa isinin hordofaa. Ayyee. Leenjii immoo baay'een jaaladha. Ayyee. Leenjii kitaaba dubbisuu akkasuma wantoota dubbisuu kana baay'een jaaladha. Wanta leenjiidhaa jedheen dhufe malee ani baay'ee dhimma biizinasiitiin dhufne garuu as keessatti ergan dhufee sooshaal miidiyaatti akkamitti akka fayyadamuu qaban akkasumallee namni kamiyyuu akkamitti akka leenjuu qabu maaliifi yeroo ammaa akkuma arginu TikTok irraa iyyaa oollaa wal arrabsaa oollaa akkuma isin nu barsiisaa oolta. Garuu waa tokkoon argannu yeroo keenya gubaa oollaa umurii keenya gubaa oollaa dargaggeessi keenya sooshaal miidiyaa irra deemee iyyaa oola. Garuu akkamitti gara niitoorkiitti dhufnee toof jijjiiruu biyya keenya jijjiiruu dandeenyu hin beeknu jechuudha. Garuu erga mana kana dhufee leenjiiwwan sirriitti hordofa jechuudha. Akkasumallee yuutuubiiwwan keessan gara telegiraamiitti na ergitu seenii nana laalaa wantoota gochuu narra qabu pooyintiif akkamitti akka guurrachuu qabu sirriittan ilaala jechuudha nan hordofa. Wantoota hedduun irraa baradhe dhuguma dubbachuudhaa fi as keessatti maallaquma oduun argachuu dhiisee jim jedheetuma leenjiidhaa oduu fudhadhee gara fuulduraatti wantan hojjedhu irratti karoora baafadhee jireenyi kiyya gara fuulduraa maal akka ta'e itti baruu danda'a jechuudha. Wanti kun sirrii miti maalidha banamuu didee namoota hedduutu haasaa ture. Namoota obsa hin qabnedha jechuudha. Namni obsa hin qabne immoo innufaa hin ba'a isaanuma jireenya wal fakkaataa jiraata jechuudha. Garuu obsaan immoo asirra taa'anii hoo dhaggeeffatanii wanni hin jijjiiramne hin jiru jechuudha. Kanaaf dhugumatti carraa kara keetiin argadhee kanatti dhufuun koo waa gurguddaa irraa buufadhee jira. Hedduu na eebbifamii galata guddaa narraa qabda jechuun barbaada. Ayyee. Na jiraadhu fiqee. Mee namoonni sooshaal miidiyaa kana gubbaa odeessaa oolan fedha isaan achitti nama walitti qabee nama nyaachuu fi nama nyaataa namarraa birrii fudhataa akkasuma jedhanii maqaa na balleessu. Inni sun rakkoo iyyuu hin qabu. Maal argite erga dhufte namani koinii kannaa godinaa kenni jedhe wanti hin dubbadhe omti jiraa? Mee maal argite guyyoota lamaan sadan as keessa turtetti? Dhuguma dubbachuudhaaf tokkoffaa ani sooshaal miidiyaa irra si bare malee qaama si hin beeku. Ayyee. Qaama nuti si beek immoo hedduun gammada. Ayyee. Maaliif sooshaal miidiyaa namoonni baay'een namoonni tokko yoo fudhattee ilaaltee lakkoofsa sin jedhanii itti yaamu kun seexana akkasiitii kun namaan ta'u minamina dhini haasa'u. Garuu immoo namoonni akkas jedhan tokko immoo irra dhufanii bahu. Namoonni akkasii sun amantaa guutuu hin qaban jechuudha. Maaliif amantaa guutuu yoo qabaatte wanta seexana jedhamu sodaattu jechuudha. Maaliif amantaa guutuu qabda waan ta'eef. 66 akkasii minamina jedhanii taasa'u. Garuu seexanaa miti baay'ee kan uume dhaluma namaati miti. TikTok gizee dursa dhufu na yaadadha 66 jedhanii taasa'u. Dhuguma dubbachuudhaaf qeessi nama achirra taa'ee lallabuu danda'a. Wangeelaawiin TikTok irra taa'ee lallaba. Akkasi. Kun wanta namni uumedha malee wanti seexanni uumne hin jiru jechuudha. Seexanaa miti kan uume. Fedha isaanii maallaqa namarraa nyaata akkaman jedhamu gonkumaan agarreen karaa ergan dhufee akkaataan inni itti hojjechuu danda'u natti agarsiiste malee maallaqa kaffalii
pointii amma naa kenni kana naa godhi kan jette gonkumaan argine kana jechuun barbaada. Ilmi dhugaa siifa dhalatu obboleessa ko. Namni yaada kennuu barbaadu waan amma dubbachaa jiru irratti. Warqii. Nyaayyee barsiisa gaafis inni qabaa dursa garuu gaafii duratti Ayyee. isinuman galateeffachuu barbaada dhugaa dubbachuudha fi ani yeroo jalqaba hojiin kun jammaramu akka amma jecha Fiqaaduun dubbate irratti ofii kooti oofan daazzabe dhugaa. Ayyee. Yericha hojiin kun dhufu ani hojjedhu ashaaraa yeroo kennamu kana ani hojjedhu 66 jechaan ture anummaan jechuudha. Ayyee. Gin ergan baradhee ergan hubadhee akkas miti. Ayyee. Wanti hundumtuu erga baratanii wanti hundumaa kan hubachuu danda'an malee gaafa akkaatti zimmi jennee halaala laallee dhaabbannee ilaallu waan baay'ee namatti fakkaata. Garuu gaafa itti dhiyaatanii waan kamuyyuu baranii akkas miti akka jechaan jedhamu sanii miti. Ayyee. Baneen hojii kana ani dursa baneen gatee ture. Isin guddaa galatoomaa kan hojii kanatti na deebisee dhugaa galata guddaa qabdan. Hojii kanatti akkan deebi'u kan na taasise immoo isinidha. Ayyee. Kana dhiiseen ture waan ta'eef akkuma baneen ani weelkaam illee hojjenne dhiiseetinan na fayyadu na dabbare akkuma micaan seenanii ba'an jedhe sana seenee ba'ee dhiisee tureen. Baay'ee tureen ture. Gan ani sababa keessaniinidha kara hojii kanaatti kanan deebi'e. Isas kan na deebise immoo leenjii keessaniidha kara hojii kanaatti kan na deebise. Barumsa keessan dhaggeeffatteetinani guddaa galatoomaa isiniin jedhaasumaani. Ani waan achitti barbaadu. Ayyee. Yaanni ijoolleen gara baay'ee namatti tola. Ayyee. Foormii kana jalqaba akkasuma namni liinkii sanaa ergee buufadheen garuu fayyadama isaa wallaaleen dhiisee ture jechuudha. Akkuma ijoolleen amma haasaa turan immoo wanti kun waan sirrii miti jedhanii waan haasa'aniif sana fayyadamuurraan of qusadde jechuudha. Namni amantii isaa ta'u nama maalii yoo taane amantiin keenya iyyuu seexana yoo ta'e iyyuu seexana sana nama amantii taanaan itti deemnee adda baafachuun dirqama jechuudha. Callumannee seexanannee yoo dhiisne wanti sun tarii seexana ta'uu danda'a, tarii seexana ta'uu dhiisuu danda'a. Itti deemanii immoo ifa yookaan adda baafachuun dirqama jechuudha. Isa kanarratti isinillee akka kanatti nu barsiisuudhaa fi haamilee qabaattanii jabaattanii nu barsiisuudhaaf guddaa galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Har'a addunyaan kan isheen ittiin nu gatte teekinooloojiidha. Nu garuu yeroo baay'ee sammuu keenya keessatti seefii kan ta'e waa'ee seexanaati. Addunyaan garuu teekinooloojii kanaani kan inni har'a jijjiirama guddaa kan agarsiisuu danda'e teekinooloojiidha jechuudha. Hojiin kunis amma hojii teekinooloojiiti malee hojii waan na biraa of keessaa qabu jedhee yaada. Bakka sisteema teekinooloojiin ittiin hojjetamudha. Sana keessatti immoo yaadota kana of jijjiiruu hin dandeenyu taanaan borillee hojjennee jijjiiramuu hin dandeenyu jechuudha. Namoonni baay'ee yeroo baay'ee yaaduma ati qixatti dhiyeessitu iyyuu galagashanii yaada biraatti yeroo haasa'anii akkatti guddattu immoo kan barbaadan irra akkatti xiqqaattu kan fedhantu baay'ata jechuudha. Nu keessa keessumatti dhaloonni keenya waan akkasii baay'isna. Dhugaadha. Sanarraa garuu bilisa bahuudhaaf yeroo baay'ee ofitti murteessine namni tokko immoo na jiraate na guddisuuf yoo ta'e namicha jajjabeessine ofiillee duukaa buunee guddachuu qabna jechuudha. Amaloota akkasii horachuu qabna. Amala kana yoo horanne immoo dhuguma atis hin jijjiiramta anis nan jijjiirama jechuudha. Garuu amala kana hin qabnu taanaan atis hin jijjiiramtu anillee hin jijjiiramu jechuudha. Dhugaadha. Jajjabaadhaa galatoomaa isinillee akkasitti nu barsiisuudhaaf yeroo keessan gubdanii maallaqa tokko toon hin gaafatiin yeroo keessan gubdanii nu barsiisuu keessaniif galatoomaa isiniin jechuu barbaada. An guyyaa tokko baayinaansii appilikeeshinii baayinaansii namni hundiyyuu beeka. Akkaataatti vertifaayii godhatti yookaan banee fayyadamu wallaaleen guyyaa tokko mucaan tokko magaalaa Buraayyuu keessatti waan kana si barsiisa birrii 50,000 naa kan faltaa naan jedhe. Isin garuu tola kan isin asirratti teessanii barsiisaa jirtan. Kanaaf iddoo kaanitti birriidha. Isin garuu tolayyuu sa'aatii keessan gubdanii waan nu barsiistaniif galatoomaa mallee jajjabaadhaa. Dhaloonni as keessa jirtanis jabaadhaa. Biyyoon amma nutamma fakkeenya biyya Arabaa keessan jira. Biyya Arabaa akkamittiin guddatte lafa qottee miti. Akka namoota yookaan abbootii keenyaatti sangaa horsiiftee yookaan immoo lafa qottee namni guddate hin jiru. Teekinooloojiidhaan guddate hundiyyuu. Eeyyee. Teekinooloojii kana immoo dhaloota taatu dhaloota wal barsiisee wal guddisee jechuudha. Dhugaadha. Appilikeeshiniin fakkeenyaaf biyyaan amma Dubaayii jira. Dubaayii kanatti appilikeeshiniin dhalataa biyya kanaa qofa fayyadamu yookaan immoo karaa maallaqa ittiin argatu dhalataan biyya kanaa qofa fayyadamuu qabu amma biyyi kun. Yeroo baay'ee hinaaffaa nutti baay'atan dhaloonni keenyi dhalataan keenyi hinaaffaa baay'isa.
Hinaaffaa kanarraa yoo bilisan baane immoo guddachuu hin dandeenyu. Guddachuudhaaf garuu hinaaffaan nu keessaa baduu qaba jechuun barbaada.